Ani Oromoon baasituu miti tuttiin gaya moo maaliin jedha bar mitiin namaan geetti na fakkaata. Ani silaa rabbi natti hin dhiisu qaal inshaallah. Yaa rabbii kiyya jedhee bar wallahi yaa rabbii kiyya jedhe an karaa deemee karaa galitti an feegeen danda'u ati rifeensa bobaa jalaa na godhadhu hin jedhe rabbiin wallahi. Yaa rabbi karaa deemee karaa galitti an feegeen danda'u an sitti amaana rifeensa bobaa jalaa na godhadhu jedhe. du'aa akkanni ni jedhama. Wallahi rifeensa bobaa jalaa na godhadhu jedhama. Mel ba du'a itan teti jira mel lubbu koy me koy anchi giftar ki to ko kadada koy koy du'a isi goda me wanta nagattuki ko ina kuma ko da sadi wanta nagattuki du'a isi goda de qawiyani dameti du'a isi goda makin le du'a isi ago to jim abibti mal inni wallahi girti du'a ina kasri ben sababa yala na godadun Jechuun rifeensa bobaa jalaa na godhadhu. Because kuni nama rabbiidhaan jedhama. يا ربي رفنسا أكلان يا ربي رفنسا وبا جلالة يا ربي سلبنا الرواقون در يا ربي نلوسي نلوسي نتاي رفنسا بوبا جلالة بيتكن ما رفنسا وبا جلالة بريو جدي أنا تلقب ديمو دفتر مالي نامني باين أرجومتي يا ربي أكاسين نلوسي okay Enyu nahan jere wanti gifti amma dhufte nama si family ke yoo dhufe jiraate. An kadhadhee dhabuu fan danda'u mee qoy mee rabbi adiin kadhadhu takkitti ma kadhadhe sunu nageetti. An kadhadhee gizee dhabu wallahi maadri akka waan nama kenneeti aara akka nama kenne. Wallahi billahi kadhadhee dhabuun fedhu. Amma kiyyoo yoo waa gaafadhee isiin hin jiru naan jette biddi kun akka mataa irraa Ije gaafatu nama jechuun namarraa inni dhabeetti yaadne ta'uu qabeete ibsituma nama xixiqqoo joomtu gaafatti naariin. Ani makiin iyyuu gizee waa gaafadhee isiin hin jiru naan jette gubataa sirrii irraa cufaadha. Aboo maaliin hin jiru siin jee beekan haadha faaxee. Waan Waan kamiinuu namni dide naan hin jedhu ishii malee anamma yoo waan hin jirre waa ati bar waan hin jirre waan hin dhalanne faa nama gaafatta sun hin jiru ree dhugumatti. Habibti amma kaleen sadaalan bar ba'uu fedhiin qabu bar deemin deemnaati jennaan dide siin jechuu irra deemuu wayya jedhee deemsa filadhe si wajji. Bubaanis mana keessatti iida ta'uu qabda jeeti baraanis sumaayaaleeti bar lubbuu ምንድን ነው ያጠፋሁት garuu ati dhumarratti akkuma san jechuudhaan namni illee akkam hin danda'u hin fedhu akkanaan jedhu hin fedhu bakka ishii akkanaan jedhee bakka akkuma nama sanii jecha heexoo dhugu heexoo akka namni naa dhugu fedha amala gowwaa tokko qaba kan namaa waliin na jiraachisuu hin dandeenye amalli kun namaa waliin na jiraachisuu hin danda'u. Faasaliin kiyya dhiisinaan jedhee na dadhabe. Amalli yoomuu hin dhiibne karaa jaarsa kiyya irrattis yoomiyyuu naa waliin dulloomu amala kana. Amala bada. yaa garuu ilma namarraa bar waa dhabuunis nama jirti bar gizuma hunda harkatuun gizuma hunda sirrii ta'uun hin jiru ree. Keessattuu piroomiisa kanaa seenee namni sun waa dindiige ta'anaan. Wanti malli hanqalii sii kanu takka illee ni jiru namni takka. Maaltu sii kenna Habibti siifuu hanqaliidha namni sii kennu hin jiru ammoo maaltu sii kenna. Inaanti osoo deemee mana madaamii osoo jiraadhe yoo tana birri Itoophiyaa kuma 50 shaqqalaa barra. Ani mas hanqalii ta'a ammaa miti haa'ayi galgala bar kanaa kan nama maal ganamaa bar. Hanqaliitiin mas naa kan nama lubbu. Biiftuu si yaa boleetii biiftuu Doctor, welcome. Doctor, welcome today, Habibi. Biiftuu yee haasa'e naat. Yaa Ayuuni. Yaa inta biiftuu dhiisneetuma anaafsi gisee wal harkenne gaa haasa'uun nutti banama. Miiciyyoo raanfanneetuma walii. Balleessite wallahi billahi karatti osoo akkana haasa'u meedaa namni makiinaan deemu nu baajaajiidhaan deemna. Anaas balleessee moosii. Nagalaafatte. Ana moosii nagalaafate. Biiftuu yee haasa'e isheen biiftuun bar wallahi callisu akkamiin calliste biiftuu nu callisuu beetu. Bakka jiraatte lubbuu amiisiyu. Haasa'e ishii. Ashi.
Guys, wal gargaara amma yoo immoo sistan biiftuullee ni adabna, adafaaxillee ni adabna yoo tokkoffaa baane. Ada baatee koomentii kiyya ilaali hin argitu hin dulloomte. Maaliif? Hala bil eid. Viidiyoon waraabee si ergita kana garreessa miseenjeraan deebisaan an deebisne. Waa? Mee qoyanchi nama wayii arge onneen na dhaya tarti. Argitee jirta hin argine argitee jirta reefu Amma argitee. sa'aatii kana viidiyoo miseenjera na ergitee miti siyyuu argaa hin jiru ani. Dungodhu ayyee. Galatoomi lubbuu. Hala bil eid. Innante rabbiidha guyyaa ayyaanaatti nu arrabsina amma asirratti inni waa arrabsuu hin dandeenyu mee rabbiidha haadhumata akka illee taatu. Eid Mubarak. Walumaanuu bagatti geenya guys. Taap koppii linkii godhaatii booda iida waliin kabajna dhufne. Dabalin mee akka gana fadhina yaram. Thank you lubbuu bagattiin si gahe iida. Iida gammachuu kan wanni irratti si wanna itti hundi irratti si qajeeltu wanni itti yaadde hundi hawwiin kan ta'e yaada qalbiin kan kee hundi irratti si sirraa rabbi siif haa godhu. Otoo deema obboleessa kiyyaan sa'aatii ammaa sirra taa'ee waa lallabee arrabsuun qaba uxaa bayyalla kaaka kan keetii kana. Kan namni yaa rabbii kiyya daafamaa raafamaa ka haati abaarte ka abbaan abaare ka gosti abaarte ka hiriyyaa fi hireen abaarte nurraa qabe ka jedhan akka kan keetii kana jedhee jechisiisaa dubbatee dubbachiisaa haasa'ee waa akka ta'a yaa rabbi nurraa qabe ka jedhan akka kan keetii kana deemi yalla. Buloo gootee bara ammoo dhagaa jiru kaallichi. Dhagaa jira. Wadatilee baqqalee diriirsamu baqqalee dirri baay'atte yalla baay'a bibii kiyya baay'ee qaata barreessita yalla baay'ee. Ibsishaan du'aayii masgiida sii goosisaa jira argite. Yoom amma moo eessarratti? Laayivii moo? Ani warri du'aayii ibsan du'aayii godhaa jireettan jala kana yaatanii mina gabbanyumaan nagalchidha jaartii isaati du'aayii godhee adafaa ta'eeti. Maybe silkii sana. Habibti baay'ee asii baay'ee dhageeffadhu. Silkii dura narraa fagoo jirtu jettu laala amma argitanii fuute laa shanta keessa dura narraa fagoo jirti naan jetti barran. Fuute amma kaate. Yaa umaana qabdi adda. Laa ibni sheexaana rajjin yaa rabbii kiyyaati nu laaffisi. Waa eksimaan kiyya tokko illee deemee du'aayiin godhu masgiidatti kiyya silaa jaarsiin jiru dhufuun fagoodha barri jaarsi kiyya dhufuun ni fagaata. Itoophiyaan amma salaatti mi gaa'is? Goleen dhaggeeffadhaa. Injeraano. Injeermata seerma seeree jedhama. Yoo bare. Innante manna hawwisiisa jedha beektanii buddeena Itoophiyaa ho'aa sana qajeelchisaa jira. Buddeena Itoophiyaatiif goommana. Akkana lubbuun tun akkana kaatee dhaabatti. Akka Itoophiyaa sanitti hin bareedu kaabar. Hin ulfoofte yoo ulfaa illee koomentii ma keessan inni ulfeesse ijuma teessan tuna ulfeesse malee waa dhiiraa waliin ciisee miti. Wallahi billahi.
Wait. Namni taphataaf nu gochaa hin jiru. Maal ta'e? Biiftuyyee maal taate ooyi dubbadhu haa fataa jeeshi maal taate? Natti mul'achaa hin Hai, jiru. taaptaabiin garam kuttee hoo? Koo isaan jedha. Kutaa adda kunna. Ara taap godha guys. Maa taaptaabiin goone? Dhaabdaabiin garam kumtee uummanni guyyoo daqiiqaa takkaaf dhaabee of fakkeenyaaf. Maal ta'e sila uummanni? Wayi garuu walii galanii bakka uummanni humbar uummata walii galee illee taaptaabii nurraa dhaabuu danda'u tokko yoo dhaabee tokko taaptaaf godha. Maaltu taamiree maaltu taame bar deeroora jira bara. Biiftuu laalee uf laalee bar. Kooflee du'ee hin jiru wallaahi yaada. Wayyaadha godheen. Wayne sadiin baay'isaa guys. Sadiin baay'isa isheen. Yommuu warri biyya arabaallee nu cakkane warri Itoophiyaa nutti hin cakkanu. Wayne sadiin baay'isa. Guys warri keessa qabdu sadiin. Dabilii tan argachuu. Beena hadda gabbaanee anas see gabbazaa. Firoo daggamisi kuma tokko sadi. Walakkaa hin daggamin amma uma fayyaduu daggamtee. Yoom Hadda galgala. Anas see gabbazannaan kalaandarii ilaalachuu kuttee bar. diinaa Achi geesse qixa kaffalta. Qalbiin isa jira. si dhagee hin jiru. Maali? Achi geessee qixa kafallaa itti. Beena wallaa si gabbazaa. Aboo maal goonaa dhahina guyyaa iidaatiin alaa. Guyyaa iidaatiin moo lubbuu biyyaans akkanumatti Jammir guyyaa iidaa aluma gabbayanii iyyuu miti maaltu mana keessa ta'a. Haala. Oy. yaati ni raaffattee oomee sii barreessu. Birtaa. Ni barreessu ni raaffattee. Barreessi yonnoo. Dasti sanin maseensuu dandeessaadha haala fakkiifa barbaadee ture. Gassiirratti galchuu hin danda'u kan nama sadiin jiran. Maaliif barbaadde si dhagaa jiru? Ilillii torba. Akka kitaaba naa eebbisan barbaade kitaaba wayii barreessee nama naaf eebbisu dhabee dhugaa wallaahi bakka na cinqee baay'ee itti dadhabee kitaabicha. Ayyee bakka gasti isaanii inoo si dhagaanii jiru isaanis gasti isaanii jala dhaqiitoo mucayyoo kitaaba barreessisa. Na gargaara namni qabnu isunumaa wallaahi bataam stireesii keessa gadi baay'ee itti dadhabee beekta seenaa abbaa kootii barreesse. Na amma idii natti fakkaataan jiru. Ayyaana ammaa fataa hidhii dabarsi. Kinoo maatiin isaati faaxanii si dhagaanii gasti isaanii jala dhaqi barreessif ishee. Ash caalishaa jira barreesse. Ayyeesh. Ayyaana gaarii si haa ta'u. Hani nama meeshaa ija jatu dheenkaasaa haadha faatatti maakii bira nagal jettee na daawwatu. Rabbiidha maal taatanii. Taap iskiriin godhaa guys. Smile Fatush, yene sweet. Habibti baranini kitaba barreessin jenne kitaba barreessaarta moo waa barreessaartaati?
Gaggabaabsii si ergaa yaada kiyya لا انك جبابسين قبا قبا جلاتي بريس غوتي دا بر جبابسي سير كان جنة يا دا بريس فتا يرا كم دير Uy. Qoy siifi miti kan barreessaa jiru obsi. آمد ترقت أجرا آمد ديني تي أبا آمد ديني نهرقتو آمد ديني مدي أبان آمد ديني أن ساعتي كانت أنا في هرين دودة تكاد وانت كنا جو وانت كجايز وانت كنا جو كان فارس اللي كان عرف اللي نجوا ما أدري أن دوي أجرا نرتك أمني ada kam jetta asabi shendeno Ya? asabish